خلينا نانجلو أوبسا وربي يا خنا سيب بها أوبسا أنا كسفتا صلاة زورينا دبري إن شاء الله أستاذ سلاني والجرا جرا زور يقول لازم ديك أنت فيه ها تراي أبدي ملا تقرأ فيديو كي أكمل نجا قالت ربي أيه ما رسيت فكاتي أنا وانتو كوفن جدا أنا زيزون بلسه في أنا ردي بلسه بديكي يا سري أنت وبيتا دابا هوجت تاناني أنا دوفاتي دابا هوجت في يوكيني مو وانتن دربي وانتن بلسه تبكو جراتي دوفاتي نجافت داتي أتي سمو دوفاتي نجافت دو أصلي مالكو شراب جد دوفاتي إفهمسي جافت شيء مال وان قوتي وان بدي هوجت دوفا كيتي جتشونا أما غندا كيف كبوتي تيمتي جتشا دربا دبته وانا تيفي أما أماريفة جت فانسي لما نكوفل تيساتي تورتي كوشي أكيد تي الربا فايدة متجتشونا فايدة أنك وانا تيفيو الربو مثلا كان تاني تميرا كيسا قلون كويو بلسا رجته أتجال كبر إفهمن نو غافت دوتي إني كان جال كبوديسي سي أسيك أم نوان تيفيو أتي إفهم غافت دو سنة بودي نما سنة إفهم غافت تيسا أصلي نروان تو كنا جنة game بس انتبهنا نماذج سندوبنا كانوا مركزوا handle gona إيساي جرا دبتاتي ترى سني فيو أما مالي نوجو تسيت فكاتي بدين دلقة أكتر فاتي بدين دلقة إفهمه أكاني إفهمني كي يغوتو تأوفي نمني أكاكي آرمي ركيسة سنة نما براهين الرب سنة قد أمه يوجرين نو أكاني سنة الرب سوفي أكاني أرموما الرب سوفي نالني أرجع كيسة تين أرموما كي يلال لدا آدار أرجع كيسة تن جالال لالا آدار أرجع كيسة تن كبجلال آدار جمان كبو كيسة تن أوفيلالا أرمو دنجرا yeroo jimmaan mataa bu'aafatu anillee waliinan mataa bu'aafadha arsiin baaleen kamiseen walloon karrayyuun hundumtu akkasi waan na ta'eefiyyuu ati waan abbaa jifaariif yookiin immoo jimmaadhaa fi abukaatoo buute sitti fakkaatee oromummaa of keessaa qabdu sanarratti dhiibbaa dalagdeetta waan ta'eefi please xiiqii keessaa bahiiti miira keessa jirtu keessaa bahiiti dhiifama badii kiyyaaf jedhiitii dubbadhu kana kan jennuuf immoo sababii oromummaatiif hin malee namni dhuunfaatti nama wal gaafatu iyyuu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e garagalee wallaalu iyyuu hin jiru garuu amma oromummaadhaaf jirra amma haamileen namoota fayyaaleeyyii silaa nu barsiisuudhaa qabanii nu barsiisuudhaa dhiisanii jaarsummaatti yeroo isaaniitii gubaniitiif hojjetanii utuu dinagdee biyya keenyaa guddisuudhaa qabanii mataadhaa cabanii intarteementii silaa sooshaal miidiyaarra dhufanii bashannanuudhaa qabanii arrabsoon nuti wal arrabsinu haamileen isaanii cabuu eeguudhaaf akka ta'utti ati dogoggortee tataanaani dogoggora keessan ofitti fudhadhu kan kee dhiifama nu gaafadhu kan warra kaan immoo ani dhiifama si gaafachiisnetti dhiifama gaafachiifna kanuma dabakkan namni wal bira darbu hin jiru badii immoo sitti waan jiru dogoggora keessan obsaafi doktoriniif obsaani waa hubattan sirriitti amma dhiifama yoon gaafadhee jedhe jarrachiin warrabsaa jirani gadi ba'anii uummanni jimmaa dhiifama gaafate mucaan dubbii akka nama dubbii kaase kabajaasin uummata argeeti gootanii uummata jimmaa dhoowwattanii anaasitti dhiifama gaafachiiftanii namicha duraan badii kana kaasee lafaa kaasee jedhe akkamitti kabajaan kun wal caaluu danda'a naafuu gaaffinatti ta'e. Ilaa abdii kiyya ilaa nuti ammallee an akka ziizotitti jaarraa abbaa gadaa arrabsamuu hin qabu abbaa jifaar arrabsamuu hin qabu. Ana biratti jaarraa abbaa gadaatii fi abbaa jifaar wal qixa. Jaarraa abbaa jifaar arrabsame arrabsame nama arrabse maaliif arrabsitee hin gaafan sababa maalirraa hin gaafan abbaa jifaarillee abbaa gadaanillee lamaanuu arrabsamuu hin qaban. Asirratti dubbadda. Yaa inni dubbatu ila abdi dubbatuun kenna inooluu bar garuu akka waliigalaatitti akka oromummaa si gaafatu ati personally dhuunfatti nama walii walloltee jira dhuunfatti namni ati wallolteen hin jira. Injiru dhimma gandaati. Akkuma gandaatimi ati oromoo nuti bar si qofa sittuu badii qabaati dhiifama gaafadhu siin jechaa hin jiru. Kana beek akka waliigalaattis hin jennu akka oromummaatitti waan oromummaa walii qabnuuf dhufnee waan kana haa qabbaneessinu jedhee asliin haa galatoomu dubbii qabbaneessuuf mana isaa banee hojii fi dhiisee astaa live banee sii galee akka waliigalaatitti abbaa jifaar arrabsamee arrabsame agarree jira jaarraa abbaa gadaa arrabsamee arrabsamee jira agarree jirra bar nuti dhugaa bar dabsutti hin jirru ammallee wanni beeku qabdan nama 4500 jira jaarraa abbaa gadaa arrabsamee abbaa jifaar arrabsamee arrabsame kan nuti jechaa jirru akka waliigalaatitti nama dubbii kanallee kaase hin qabnaati hin finna akka waliigalaatitti wanni nu jechaa jirru abdiin uummata oromoo fachiisee jira abdii geeraa obboleessi keenya saba oromoo fachiisee jira
dhiifama gaafatu qabaadha malee dubbiin asirratti kutuu fi miti bar hin finna nama sanillee finnee dhiifama gaafachiifna bar kana beek akkasitti nu huban kanaati itti deema obsa. Ilaalli obboleessa kiyya xiiqii keessaa bahiiti kan badii ofii balleessite sana qofaaf jecha hin taane dubbachuu keetii fi sana qofaaf dhiifama gaafadhu. Asli namni sabboona mucayyoo fiduu dandeessaa mucayyoonni jarri mucayyoo baanan kan mucayyoo jedhamtu maqaa isheen beeku waan ta'eef dhiifama. Sabboona. Mucayyoo ani waliin beeknullee kan isaanillee waliin beeknu asumarratti hin argee ani fiduullee ni danda'a jee waada isinii galuu hin danda'u. Walumaan laalaga namni fiduu danda'u yoo jiraate. Namni fiduudha. Nama 4,500 jira nama mucattiisan dubbisuu dandeettan nuufidaaf embee nu diimtu gurraattiisi kanaafuu haa dhuftu haa ergattu anjalaa gabbu'aa haa seentuti. Anis isinirraa hin darbu viidiyoo takkaan kaleessaa malee wallaahi hin hojjenne waan isin keewwattan irraa hin darbu jarri dhufanii jennaan dhiifama isin gaafachuu. Mucayyoo kan beektan mucayyoo koomentiin ana yoo jira. Caalii Oromoo fiduu dandeetta mootii. Bare amma ilaale dhiisoo wanni beekuu qabdan. Wanni beekuu qabdan yoo nutillee wanni beekuu qabdan. Jechi mucayyoon jetteefi jechi abdiin jee wala dabar. Hin gaafannu. Sabboona sanin gaafannadhis sanin gaafannadhis. Uummanni Oromoo namni 4,400 haasaan sabboonaa jedhu kunii fi viidiyoon isii wal dhabuu erga gaafa tiktaak banattuuti. Waa'ee jimmaa lafa keessa hin beekne taloo yaabuu. Waa'ee jimmaa yoo dubbattu dhageeffatu waa'ee jimmaa yoo dubbattees waa'ee goota jimmaan to'in akka keetitti abdi tana kaa'u. Maqaa ganda namaa dubbannaan maqaan ganda keetii ni dubbatama gaafa ganda namaa irratti tufamu ganda ofii irratti tufama. Arabgeen buutu tarraatti arabgeen buutu yoo arabsite dhimma arabgeen qabnu nuti. Ammoo goota hin to'in namjiyyoon. CVC walatti dogongorra keessatti sabboona akka dhimma dhuunfaatti aniifatti waliin haasofne. Dubbiin viidiyoon tokkittiin koo kun siyyisiise maaliif viidiyoon ijoollee sana hundaa siyyisiisuu dadhabdeme maaf siyaasuu viidiyoon kun. Dhaggeeffat ani haasawa kee hanga takka hanga turii keessa jiraatti ilaalu. Viidiyoon an hojjete ilaali akka dhiiraatti na jala seeni. Maaliif ammoo kana dhibu ummata kanarratti ati kanatti dhibbarreef geessee dubbachuun kun hedduu inumaa waanidha. Jaalattee jibbite wannaa hanga jarri sun dhufanutti dhiifama hin gaafadhu akkam taate. Bar dhiifama sabboona wal dirqoo jirtan amma beektaa wal dirqoo jirtan wallahi zaa hedduu asirra teenye namni tokko haquma baduma takka hawaasni sila namni murtii harka parsanteejii ordummaate namni balleessite yoo siin jedhe hayyee lammiitoo. Gaarii namarra jiguurra lammii namarra jiguu caala jiran gaara nama lammii sirraa kaasaa jiran obboleessa keenya dila sa'a kana silaa kadhanu rabbi kadhannee fagoo inni miira warra nama lamaa sadii hin gaafatin yookaan jala deem boroo gaabbii sumatti ta'uu deemte dhaggeeffadha waan bara kan dhaggeeffadha sooshaal miidiyaa rabbiin nama agarsiisa maaliif jennaan dilleerra siituu marka tifoosoon kun biyya jirti hundi biyyaan baa jirti yoo ati dhukkubsattee namni quba qabu hin jiru yoo ati miidhamte namni quba qabu hin jiru yoo ati hidhamte namni quba qabu hin jiru Oromoo matanaatu gartee sagalee siitaa boodaas gartee arraati si gaafanne parsanaalii namaan wal lolte hin jirtu namni haadha abbaa keetu hin jiru boo jimma dhalatte malee jimma teetii miti abdii argettii dhalatte malee argeen tiyyaa miti kutaan Oromoo hundi tiyya agartee warri seenaa artistootaa fi doktoroota kan jiruu fi kan du'e fi kan arraatitti ilaa hanqa iska gartee guyyaa maxarashaatitti lammiitii jabboo Oromoo irratti dhalatte Oromoo irratti hin du'a amantiin Islaama ta'us ammoo namni kabajaaf dila kana si gaafatee qeyroo fi qarreen dilli kun kutaa adda addaati si jettee nama lama maraataa warras jala deemee gartee ani murtii sii kannu jala deemuun kee sammuu namaatiin deemu dabaleessa koo dila kana si qadhan silaa namaan wal dhabdee qabeenya keerraa siifuun haadha isaa maa arrabsita abbaa isaa maa arrabsina sii jennaan ammallee si wayi siin jedha inni jimma arrabse badii dhibbarraa dhibba qaba abbaa jifaar kan tuqees ati waan siin jenne teessi haasa'u jirrattee jaarraa abbaa gadaa arrabsite haadha isaatii sana akkas godhe jette boo Oromoo Harargee hunda arrabsite obboleessa koo dhugaan siima ana arrabsite boo ana dhiifama nan gaafanne boo dhiifama gaafachuuf Harargee hunda dura dhaabbattee uummata duratti akkan ol kaatee lammii too badiinsi balleessaneeti dhiifama naa godha jettee silaa dhiira taate gaafatta boo akka shamarraa nu cinqu jirta boo arran xiqqaattu arra namni dhiifama fudhate kabaja qaba digrii teeti rabbiin leevilii teessi ol kaasa malee si gadi hin buusu namni dhiifama gaafate badii balleesse boo
Badii ofiituu tan ta'e namni hin fudhata nama tokko lubbuu baraaruudhaaf. Ati arra diddee si kadhannee diddeemi guyyaa ati nu kadhattuu dhufa addunyaa kanarratti. Guyyaa ati nu kadhattuu dhufa. Lagee miiraan na fudhate ammurtii hamtuu sirra murteessutti hin jiru. Badii ta'e sirra murteessu jira. Ani badii nan dhukkubne. Kutaan hundi xiyya boo gandummaan akkanatti dhukkubsin dhukkuba sitti hin ta'in obboleessa koo amantii ta'e leellisi boo kabaja leellisi boo haadhateeti kabaja godhii siin jee obboleessa koo siin jaaladha. Dhiisi ummata keetiif balleessite jaarraa abbaa gadaa qabrii jiru arrabsite boo. Kaya arrabse abbaa jifaar arrabse hin finna qabritti arrabse boo. Obboleessa keetii miti abbaan jifaar. Jimmaaf dhalate malee waaqoon guutuus Oromoo dhalate malee obboleessa kiyyaa miti. Ati dila kana akkanas kadhannu gartee kabaja ummata kanaa godhuu diddebboo ummata dila kanaa godhuu fide hayyuu biraa yoo finden gootu raayyaa abbaa mancaa yoo finden gootuuf atisi ulamaa'ii guddoo feene fidduun goonuuf eenyu siifin nama eenyu waliin si araarsu deemne kana sirraa baanee badii ummata fudhadhu kan biraatti dabarra isa sanis finnee asirra dhaabbannee ummata irratti dhaabbatee lammi isaa gartee ilmaan shanan gibee dhiifamaa gaafatu ilmaan afran qalloo dhiifamaa gaafadhu tanaan si deebeta matarashaa arra booda rabbiin naafeti wal nun garsiisin sooshaal miidiyaa irratti ebboo si kadhanne maqaa rabbiitiin maqaa oromummaatiin si kadhanne ebboo maqaa gartee lammiitii kutaa kudha takkaatiin si kadhanne xiqqaa guddaa si kadhate arra dhaabbattee biyyaan baa keessa teessee dhaadatta obboleessa koo abdii dhiisi wallahi si walitti wanta jedhu ani gandummaa leellee sobbo ani siifi malee ati gandummaa makara si dhukkubsiti ati jaarra haadhatee an akkas godhe jecha sirriin jira ana itti balleesse bagaan godhe jechuu jirtu matara bagaan godhe jedhe hin gaafadhu jaarraa abbaa gadaatis haadha isaatis anaa godhe jechuu dandeessan malee maaloo itti dheeressan jara keenya maa wali dheeressan maal kadhattan jara keenya waan wal kadhatanii hin jiru rabbii jecha jenneeni haa deemu dhiisa humaan hir'isu bakka jimman bu isaa jettanii harargeen hin arrabsina kutaa takka hin arrabsina amantii takka hin arrabsina abbaa jifaan hin arrabsina viidiyoo biraatillee haa waraabu wallaahi abbaan jifaan islaamummaa miti waan abbaan jifaar dhaggeeffadhu waan siima dhaggeeffadhu waan abbaan jifaar dalage dalagutti hin jirtu abbaan jifaar nama arrabsu haadha namaa hin arrabsu abbaan jifaar abbaa jifaar hin himatin abbaa jifaar hin himatin abboo waaqoo guutuu hin himatina gartee jaarraa abbaa gadaa hin himatina elamoo qilxuu Sheekh Muhammad Umar inni gartee hin himatina sooshaal miidiyaa irraa safuun beeytan amantiin beeytan akkam isin kadhanna abboo kabajaan isin kadhanne maaloo jara keenya wal dhiisa haa deemu jimma bakka hin bu'u abdiin anis harargee bakka hin bu'u jarri lamaan hin deebitu fixaa jara keenya walitti hin finnu badii balleessanii nutummaa irratti amurri itti fannu Oromoo bakka hin bu'u jennee haa dhiifnu deemtanii duutii ittiin godhina maqaa isaaniin kaasinaa jara keenya nama safuu fi amantiin beeyne aadaa fi gartee aadaan beeyne gartee abaarsaa fi gartee du'aa'iin beeyne dhiisaa jara keenya maaloo wal kadhanne dubartii jala namni deemu hin hoongaa'u jara keenya dhiis as dhiisne an si dhiise boleessa koo si dhiise afwan sinkaradhu badii sura dhaabbanne kadhachuudhaaf ijoollee amantii biraan takka kadhanne akhiraatee tebbo akhiraatee jaarraa abbaa gadaa biraa sin dheeyta jaarraa abbaa gadaa biraa sin dheeyta anaaf ati walitti hin buune waliin lolle na balleessa na arrabsite ulamaa'ii biyya guutuu arrabsite booti si dubbachuu jirraa deem arrabse ammallee viidiyoo biraallee waraabiuma na umaa komentii sii kan obboleessa koo abdii keenya waa takka waan isii godhan jirtu waa takka abbaan jifaaris keenya abbaa jifaar arrabsuun jenne leellisin gandummaan leellisin akkanatti siin sirraan toltu dhiisi miira keessaa beey miira jirta ani miira keessaa beey miira jirta ani miiratti hin jiru obboleessa koo ulamaa'iin jimmaatii fi artistiinii fi doktoroonni fi hayyoonni kutaa hundaatu naaf tokko ija takka ija bitaatii fi mirgaa ija tiyya lammii tiyya foon kiyya abboo isa qabrii jiru jara qabrii jiru irraa naasawan isaaniif hin tufti Assalamu alaikum warahmatullah hundi keessan al tokko caarraadhuma Assalamu alaikum tawfiq jiran akkasi asli fita nagaya na jiradha Assalamu alaikum ani gadda sinleelisu ya daqiiqa tokko caarraadhuma naa kenna maalo nama chalta ana dhaggeeffadha keessuma haara Assalamu alaikum Video banadhu. Qaali video banadhu. Assalamu alaikum warahmatullah Abdiyoo na dhagahaa jiraate an ergaa abdiidhaaf hin qabaan abdiidhaafan ergaa qaba abdiyoo na dhagahaa jiraate ammas taanaan kabaja ulfina isi warri manu dhiisi jettanii gaafatartan kuni rabbiin akiraa duniyaa sina dhiisu warra dhiisi walliisuun gaariidha jettanii gaafatartan isin jeezaa keessa rabba kaffalu ergaa qofan abdiidhaa galchaa erga silaatii diktoorasliidhaan na galchi wantan jedhee cinqabaaru abdii qofaafan ergaa qabaan
Ani qaa'id jimmaan bakka hin bu'u. Garuu quuqama koo himachuu nan danda'a. Ammas taanaan nam tokko yoo asliin natti balleesse hin balleessu miti hin balleessa ani ittan balleessa. Gaafa dhiifama yoo anatu godhaa fi yookaan isatu naa godha. Akkasuma akkasii miti jedhan. Kanaaf ulfinaan amma mucaan kun ulfinaan kana harii kabajaan kadhatame abdiin ammas taanaan jimmaan bakka nun bu'u kabajni bakki wal arrafame bakki sun hadhaa qabee ajandaa godhamee dhaabamuu qaba. Hin araarame yoo ta'e kunooti bakkeen namni kumni shan taa'ee nu ilaalaara nama kuma shanii dhibba sadii. Waa bareedduudha abdi dhaggeeffadhu abdi ka'ana qaadiin dhaggeeffadhu akka anaaf sii qofatti walii gala nama kuma shan dhiis. Ana dhaggeeffadhu amma deebiin lama gaafii sadin si gaafadha naa deebisi. Nama kana akka waan asirra hin jirreetti ilaali an qofti akka waan ifatti wal bira jirree dhaabataa jiru. Abdi abbaan jifaar hin jiru haa yoo goota keenya jimmaa yoo jenne gada abbaa gadaadhaan hin boonta moo hin boontu ati mataan kee. Gada abbaa jaarraatiin ati mataan kee abbaan jifaar hin jiranii arsii qofa keessa jaarraa abbaa gadaatiin miira keessa gala dhiifamu. Abdi sin gaafataara. Hin boona. Abdi hin boonta fayyaa ta'i. Hin boonta fayyaa ta'i. Anamma wallahi billahi abbaan jifaaris tuqamu eenyullee namni nama kumni shanii dhibba afur dhagaaru kun kana achi Itoophiyaa guutuun namni tuqamuu isaanii barbaadu hin jiru. Jaarraa abbaa gadaa goonni tokko namni Oromoodhaaf guyyaa tokko ka'ee waa jedhe namni tuqamuu isaa fedhii qabu hin jiru. Yaa obboleessa koo dhiisanii jirri kun jimmaan abbaa jifaaritti waan barbaadan uummanni kun haa godhu. Dhiisi jedhame ati nama dhiisin nageenyedha. Dhiisi dubbii kana yoo nu oolchite anaaf mucaa kana walli dhuba. Ani mucaan kun mataa kun doktor kun anaaf inni soddaan anaaf isa wal boroollabuu jedhaara. Waan akkana ajandaa hin godhin dhiifama jedheera rabbii jedhi dhiisi jedhe sheekni dhiisi kanas wanta kana biraa oolla. Bar nuti warri nama fuulduree jirru yoo hadda ol kaanee wanta kana dhaabuu baanne bor ijoollee wal fixaaran anaaf aslii toolu ajjeesaara ummanni kun gandaa wal fixaara. Bor qaanumne nu bar warra miidiyaatti hin baane wayyaam nu warri miidiyaatti baane yeellaaneerra. Ammas abdi yoo rabbiin tokkicha amanteef rabbiin tokkicha yoo kabajjeef ulfeeffat dhiisi wanta kana ajandaa hin godhannu wanta kana biraa deebinee nama dubbii kana godhataa keessa deebinee kunoo hangafoonni keenya jiru. Hin dubbadhu garuu jarri bakka hin dubbattu taanaan dhiifama uummata Oromoo gaafadhu. Ka'aati dhiifama gaafattu ijoollee Harargee osoo hin ta'in jarri sun jarreen sun aduu maaliif jara bira dhaabbataniitin? Abdi sadii isaanati doktoraa wajjiniin hojjeta ammaati waan siin jedhame qofa ulfina namaatiif kabajaaf rabbiin isa qabamte isi jedhi taqabbali. Maan innis ati mataan kee nama balleesse duukaa balleessuudhaafi balleessere jedhu dhumma dhiifama gaafadhu. Kanaan booddee jara sana boolla jarri seenan jennee finne jaras qabnee finna kanuma dubbiin. Ati mataan kee dhiifamaan keessaa bayi. In gaafadhu jarri sun biyyaman malee. Wallahi shaitaanni samaayidha bahee hin kadhatina bakka. dhaggeeffadhu. Amma dubbii dhumaati caarraa dhumaa sheekni bahu jennaan anaatiif rabbiin guyyee teessise dhaggeeffadhu abdii ammas dhaamara dhumaa. Azaanu jira wallahi dhagaa nimba salata zuuri azaanu jira. Azaanii salaatan deema zuurii salaatan deema hidhaaranu erga guyyaati aslii jalqaba gaafanne mana banu anatu gale. Amma sanaan abdi dhaamsa koosa dhumaa ulfina kadhatamuun oolu waamichi ulfina ooluu salphina jedhe Oromoon kadhatamuun ulfina. Bor hudduu kee jira akka inni sila jedhe kana waan barbaade ajandaan godhatin jedhe Baati waan na kadhatanu uumama tokkollee hin qabdan. Maaliif kaaftan maalirraa kaaftan hanga jettanu. Amma waan kadhatamtu qabda dhaggeeffadhu waan balleessit jara sana hin balleessine miti balleessaniiru. Ati mataan kee balleessee ta'ee balleessite jaraa wajjin hin baduu hin qabdu dhimma bade irratti booddee qajeelchuu qabna ture. Kanaaf ammas dhaggeeffadhu waan sheekni siin jedhan dhaggeeffadhu. Ati jimma fayyaasa abdii bakka nu bu'a jedhee namni si filatee hin jiru. Dhukkubni nutti dhagaameera rakkinni nutti dhagaameera hanqinni mataa keenyatti gochi kun sirriidha sirrii miti kana bira dabarfanneera. Ijoollee sana bituu tulfaatee jennaan. Yaa obboleessa koo paartii waanidha kun paartii waanii sirraa eegalamee ajanatti dhiisa anaaf Viktoorasitti dhiisa. Natu fida anatu fida ana kaayitu keessaanis si dubbisa ammaan. Mubaaraan ni jirtu mees. Ya jara keenya dira. Yalla abdi dhaggeeffadhu. Abdi sheekni kun salaata deemaara. Gara keetiin kana finnee kaanee jara kaan amma itti baana salaataa kaanii dhufan. Wallahi maqaa rabbiitiin hin kakadha hin gaafadhu ani. Hin gaafatini amma ati dhiifama guyyaa hadhaa waan godhame jara sana dhiifama gaafachiisuu fidaara malee rukutuu fidaan jiru nu. Warra balleessa irratti dhiifama gaafa akkasuma akkasii miti jara. Jara waliin dhiifama gaafan.
Obboleessa keenya geetta nuyi jimma hoggantee dhiifama gaafadhuu sin jechaa hin jirru. Akkuma nama dhuunfatti si gaafachaa jirra malee. Abdi kun kabaja ulfina isi ulfinatti nu hambisi. Bor maqaa keetii bar maqaan kootu bada keetu bada kan obboleessi keetii bada uummata maqaa jimmaa hunda isaa tarrafama waan akkanaan jaalladhu hangandummaa wallaluu bar. Eenyuttuun tolu kun nama mana kana keessa jiru nama 5,700 nu dhaggeeffataara bar nu nama haqilii qabuudha nama yaadu innee of yaanna. Kanaaf ati amma sanan gabaabumatti waan sheekni jedhame daqiiqaa tokkoof sheek ustaad dhiifama godhaati waan godhamuu qabu jedhaati abdi dhaggeeffadhu haasa nama dhagee kanuma. Jechuun tamatara isaa hin jaasalaat daqiiqaa 5 booda hin deema ni qaamanii. Ishi amma itti fufaa abdii waan godhamuu qabuuti akkaataa. Waan jenne badiin ganda gama lachuu jirti. 50 gama lachuu jirti. Wanti jara sana biduu isirraa fitee ajitti natti waccitan kun maali? Raaboo nama deemsisaa dalagaan qaba. Jaalalaaf kabajaaf si wacaa jira malee sila. Buqqaa malee hanga gandummaa dhaabatu hanga maqaana baanama dhaabatu. Obboleessa kiyya namaaf kabajaa namni sitti wacee hin jiru. Wanna dubbachaa jirtu kana beeka. Gara keenya bakka akkiin isin jedhe dhiisaa namni kun jimmaas bakka hin bu'in isin hin jedhe. Akli sila abdiin qabaatee nu hojii jiraate uummata wanta jedha dhiisa jim haa arrabsu ammallee viidiyoon bakka hin buusina jalan deemina sababa isaatiin jimmatti hin bu'ina hayyuu namaan tuqina amantii namaan tuqina haa deemu karaa fadhe dhiisa Suudi Arabiyaa keessa jiraatee haa jiraatu hanqa jiraate addunyaarra har'a dhiifama gaafatee isa argee waa takkan dabalu raasirris isiin dhiifama gaafatteef jimmaafis gartee maangootu saniif silaa namni kabajaadhaan Abbo bajite sitti himnee barleessite warra qabrii jiru goote silaa nuti sittuu himuu hin qabnu ati viidiyoo dalagee uummata gaafata malee ijoollee xiqqootti waa himanii afaan kaayaniif afaan maaliif finna hin dhufanii bara waliin isinii mika wallole bara deem akkasi salaamii jedha obsa gabaabdu asli haasa obsa inshallah. Ato kora lagi mana? Ijoolleen keenya waan jala jirtan ijoolleen harargee murtaa'oo kan tadeebii olii deebisaniinsa namni beektan yoo jiraatan fidaani nama hin galchaani. Sheerii godhaaf. Mucayyoo kan naa fida. Waan sababatu dhabu nagaa yumaa caala nama dhiifama ol gaafachiisu sheexaana jidduu haquun kadhachuu miti aslee nagaan siltaa. Mau jualan kan? Abdi kapan dan dendai jechuuni waan faayidaa qaba. Kapan dan dendai miti. Kumida. Bubaadun jaran kedha isin bubeechummaa isin bubuudhe maa jala kana fiduu danda'e. Aboon dhiisaa dalagaan qabaati annirraa dhiisa. Hai. Aboo dhiisa bakka. Baasi dhiisi hin kadhatin asli nama kakkanaa kana kadhachuun barbaachisaa miti hin kadhatin dhiisi karuma inni galuun dubbisuu wayya akkasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayye galatooma Dr. Asli amma inni waan murteesseera karaa gabaabaa ituu waan fedhe ta'eeti ituu intalli kun hin dhufiini ani dhiifama hin gaafadhu jedhee yeroo meeqarra deebi'ee kadhataa jira. Amma furmaanni jiru ka wanti gabaabaa in isinitti himtani maal jettani ati kan ati dhiifama gaafattu dhuunfaa keettidha. Waan ofii kee balleessite qofaadha. Intala ishee balleessite sanammoo nuti qabee fidee akka isheen dhiifama gaafattu goona. Inni kun isaaf fudhatamaa hin jiru. Erganni waan fudhadhu jedhee isin akkuma abdii geeraa dhufee mana kana keessatti yaada isaa kenneen dhuftutti dhiifama hin gaafadhu jedhe kana isheetiin barbaadaatii fidaa. Akka namu wanti kun hin kaanetti waadaa isinii galeen isiniif kakata. Koy abdii koy dhaggeeffadhu. Intala kana fidaa barbaadaati. Mee intala eenyu beekara namni intala beektan nuu fidaa baalla. Saboona. Dide kan Dr. Asli ko dide intala beektan sheeriitti godhame haa dhuftu. Miyuutu godhame. Miyuutu godha. Saboona harargee as jala jirta Nasra as jala jirta Ziqaifaatti. Intalo maqaa isinatti maal jala jiraata. Nagaa uumaa caala. Intala fidaame.
Asli. Oi. Oh. Assalamu alaikum. Mandi keessa nuyyu. Mucaani dhimma nu hubachuu dide. Kan isaa dhiifamaa gaafatonni itti dadhabne kan isaa. Kan isii dhuftee gaafatti. Itti namee hindi deemitti. Haadhuutu isheen haadha. Dhaggeeffadhu. Ati siidhaa waliin arrabsine bar. Siidhaa waliin galte. Gasti irratti wal arrabsite siidhaa waliin. No. Akkas ta'uu hin qabu. Sababa maaliitiif arrabsite akkuma manatti duultanii naan dubbattan kanatti maaliin kan hojjechaa akkanaa hin wal biratti namni tokko gaafa nama walitti araarsu koo namni tokko gaafa nama dubbatu koo kutaa Jimmaa keessa ati dubbat. Abdi isin lamman gasti irratti waliin lolle. Gasti irratti wal dhabdanii. Naa deebisi. Gasti irratti wal dhabdanii. Gasti miti. Kalas. Isis finne akkuma sitti duulletti sitti duullee dhiifama gaafachuudha uummata Oromoo. Hidhaatii gaafa saddan isin hirkaa dhaquun qabu tumaa isin tumattan jalaa hin ba'u waan isin qabdu. Dhagaye abdi dhagaye. Yoo ilmoo namummaa dhabaadde. Dhagaye. Chaansii nati qabdu dhiifama uummata Oromoo gaafa deemte hin gaafattu taanaan dhiisii ba'i mirga keeti. Hin gaafadhu. Hin gaafadhu. Kalas galatoomi. Asli labbayi. No, asli dhaggeeffadhu. Warri amma intalas taatee abdiis ta'ee kan inni Harargee arrabsaa jiru Jimmaan bakka bu'eetii miti. Intallis immoo kan isin Jimmaan arrabsaa jirtu Harargee bakka buuteetii miti. Garuu immoo dubbii kana duratti hundi keessan quba qabdu kan dura kaase intala sana jechuudha. Sini galee anamma abdiidhaanis kunoo abdiinis keessa jira dawwaleetti naasee dhoowween turan viidiyoon waraabe malee bahee sarrabsaan jiru sichis immoo hin arrabsuu jedhee jira. Abdii wantan sitti immoo ammatu utuu intalas fiddanii gaarii ture wal biratti mucaanis dhuftee intalli sunis dhuftee dhiifama lachuu goonni tokkuma goonni ganda abduu hin jiru abbaan Jifaaris goota Oromooti goota Islaamaati jaarraan abbaa Gadaas goota Islaamaati goota Oromooti. An kanan jedhu utuu mucaan dhuftee waluma biratti tuntuneedhani gaarii ture abdii atamma rakkoon qabuuti mucaanin fiddii maakinas keessa jirtu ijoolleen akkaawuntii si beeytanu itti tuntuneedhaa fidaatii isinis dhuftee dhiifama gaafattu abdii asis immoo dhiifama gaafadhu amma kaaftees immoo wanne kanarraan ani doktora keenya doktora Asliidhaa qabee uummata Oromoo asirra jiru hunda isaa kan sagalee koo dhaga'u kan hin dhageenye nama 5,000 fi 300 dhiifama gaafadhe garuu ammoo amma intalli sun dhuftutti anaasii dhiifama gaafachiiftanii achi abbaa Jifaar akka fedhan arrabsuun hin danda'amu laal. Anaasumatti waan godhan lafa gochuu. Abdii keessaa maal si naasayam bara namni tokko bara fakkeenyaaf isin ookee si gorsa miti amma isin Jimmaan irratti abdii. Wallahi rabbi arraba koo kutu erga viidiyoo sana hojjedhee lamuun waan tokko waan isin hubachuu qabdan maali beektaa? Ijoolleen kun lamaani akka Adaam Mubaarak dheengaddaa san daayirektii walii lola laayib irratti takka jedhe. Viidiyoo walirratti du'iitu hojjetan deebisanii. Inni lammataa immoo mucayyoon kun I think Sumaalee jirti natti fakkaata. Neetworkii namni Sumaalee jiru argachuu dhabu mala. An abdii hin arga jedhee sirriin gurbaa sana fida gurbaa gizee 25 viidiyoo guyyaatti hojjetu sana fida. Habibi meen abdii geera meen animmoo na dhaggeeffadhu. Afaan namaasaa na dhaggeeffadha. Na dhagaya. Innaa amma ani dura ijoollee takka dhufe na bira abdii hin beektanii beekne hiriyyaa keenya dhogginaan jiran ijoolleedhaan fooloo deebisee fi fooloo isinii deebisa. Yeroo manguddoo dhuftee dubbiin kun haa xumuramu. Naan jettetti sii barreessa abdii naa fiddanii wanti an jedhaniif waan mucayyoo hin beekne fi viidiyoo isiin Jimmaa rabsa hin dhageenye haasaya dhagaye malee sii galee ka abdii qofa dhageeffadhe. Kanaaf hojjidduma kana osuma nu haasayaa jirru yaaduma irraa furuu maal tasgabbeessutti jiru dhufee jennaani ustaasni illee gubbaan dhufan seenan. Amma erga ustaasni dhufanii tokkoffaa mucaan kun mucaa dhiirati. Viidiyoo isa durbaa dhaggeeffateetiniin ganda qofatti hin dhiifne hayyuu Oromoon qabdu qabritti arrabse haadha arrabse zarii gartaa isaa arrabse mucaa kana namni qalbii itti cabsurra haa dhiifama gaafatu uummata kana uummanni illee dhiifama haa godhuufi bilnas yaa'anii amma yeroo kana Harargee ofitti aanta Jimmaan gadi aansu miti
isaani fadheetti wallahi ka rabbi na darbu jechuudha. Inni sirriidha. Asli bara amma dubbiin dhedheerattee jirti bara. Amma dubbiin dhedheerattee jirti. Bakka jirutti hundinuu bara inni kaan mana banate. Homaa dubbiin dhedheerattee kana dhabu tokko jiru. Wanni dhedheerattee kana dhabu tokko jiru. Intaloo yoo maal jala namni jirtan jiraatan rabbi jiran isii beektan yoo jiraatan intaloo itti dawwala wata kii qabaatan yookaan shir itti godha intala fida. Yoo intaloo irra dhufnellee eesra ittiin viidiyoo isii jala deemnee suutatti barbaannee finna. Anumatu akkana laayee bira fideetiin ummata jimmaa guutuu dhiifama gaafachiisa. Chaansii gizee hundaan argamu namni yeroo hunda dalagaa hiikeetiin waan kana godhu jiru abdi ati carraa qabda. Obboloota kee warri sitti rifate bakka sitti rifate bakka tokkotti taa'ee dhiifama kee dhageeffachuuf dhiifama si godhuuf taa'eetti kadhatu jira. Osoo dhiifama kee barbaaduu baatani dhiifama si godhuu barbaaduu baatani si galee akkanatti hin taa'ani obboleessa kii isa dhugaa isa jimmaan ol qabee gaqqabee harargee ol qabuu miti. Hin balleessite abbaa kee arrabsite hiriyyaa abbaa keetii arrabsite abbaan Jufaar yoo abbaa kee ta'e ati hiriyyaa abbaa keetii arrabsite jaarraa abbaa gadaa si galee haadha isaa arrabsite si galee kanaafi osoo akka kiyyaati xiiqii keessaa baate isaayyuu nama sumaalee jiru nama guyyatti aarkoo takka nyaateetiin oolu qadanasiyaa kadhatu deebii deebisuun dogoggora dubartiitti deebii deebisuun dogoggora durallee siin jedhe amma osoo dhiifama gaafattee ananatti tola yoo ta'u jettammoo masraqa jechaadha. No, abdi amma dhaggeeffadhu. Asli kan inni dhiifama gaafatu ummata Harargee osoo hin ta'in ummata Oromoodhaan kan dhiifama gaafatu. Mee dabaree naa kenname takkaan hin dubbanne. Yaa ismuuz akkuma inni jedhe Ahmadis akkuma inni jedhe wanni abdiin gaafatu ofirraa dogoggora mataa isaa Oromootti balleesse malee dhimma gandummaa dhimma sakaanii miti. Dhimma jechoota afaan isaarraa ba'ee Oromoo mufachiise dhiifama gaafatta obboleessu. Dhimma amma wudiddirii wayii keessa jirtanu jimma arrafamee jimma sodaatee dhiifama gaafachuu Harargeen akkas ta'e waan akkasii keessaa ba'a rabbii jedhaati. Waan akkasii keessaa ba'a adaraatiin kadhanna. Dhageessanii warri immoo yoo dhuguma goota qabaanne yoo dhuguma beekaa qabaanne jechoota beektootaa dhaggeeffadha. Jallaa ofii abbaatu qajeelfata. Obboleettii xiyya dhaggeeffata. Dhiifama. Eeyyamatti dawwala qofaatedha. La.